بارك فيكم. وانا ما قسم في ومن يكون موسيقى صدركا موسيقى مرحله الفاتوره بيجرا من وين كان تكون تبدا بارك الله فيك استاذ. والله وان كان كرا فيسبوك اتيني كرا فيسبوك اتيني نمر دبچو جراغوم نكيا يو نما نكر قرار قد في نما دبچو جراتي واني غندم مادا كون كوري بودا ومن ولا جيچ ديمولو بفكنا يو ديمي تنجده دعات اللي راجل سون كبو امه فسادات تغبد ريان هندي بكما هندا غياتي تين غندم مادا والقود Karsin illee bakka buufatiin Harargeen illee bakka buufatiin Jimmi illee bakka buufatiin bakka hunda duriyyeen gadi yaate duriyyeen hojii dhabde hundi isii gadi yaateetiin amma humnu jibbisiisu jirti wallahi humnu jibbisiisu jiran akka qaldiitti ilaalama akka qaldiitti namni garii ittiin taphata malee kun ibiddaan taphachuudha amma immoo deemaniiti sirballee ganda baafachuu jiran. Ustaz. Erota kana fawseeti oroodha. Sirballee amma gandaan baafachuu jiran sirba Arsii jedhan kaluu kana amma xiqqoo booddee ammoo sirba Harargee jedhani xiqqoo booddee ammoo sirba Jimmaa jedhani xiqqoo sirba Wallaggaa sirba Wallaggeellee homaan jedhuuti sirba Walloodhaa jedhani sirba maaliidhaa jedhani akkasitti sinigaltee akkanatti addaan qoodaman. Namni akkamitti durriyyummaa addaan qoodama yaa jara keenya rabbii keessan sodaadhaati. Amma booda deemanii dubartii baalageedhaan baalagee teenya jechuu eegala nama. Achi boodaan baalagee addaan qoodatan. Duraan sheekota addaan qoodataa turan sheekota addaan qoodatanii fixanna fakkaata amma. Sheeka Arsii jedhanii sheeka Jimmaa jedhanii sheeka Harargee jedhanii sheeka Walloo jedhanii sheeka maali jedhanii sheeka addaan qoodachaa turan. Sunillee gaadhema jennee inuma caddifne erga sene ammoo xiqqoosii jedhanii ammoo amma warra gurguddaa qabsaa'ota addaan qoodatu qabsaa'ota Oromoo warra jedhaman kan addaan qoodatu eegalan. Qabsaa'aa Harargee, qabsaa'aa Wallaggaa, qabsaa'aa Arsii, qabsaa'aa Jimmaa, qabsaa'aa Walloo. Eega sene ammoo xiqqoosii jedhanii kan addaan qoodatanii erga geessaniin booda amma ammoo wannaa qoodatu jiranii weellisaa. Weellisaa addaan qoodatu jiranii weellisaa Arsii, weellisaa Harargee, weellisaa maalii jaanii jechuudha. Wallahi nama sodaachisa isin qalbii godhattan ani immoo akka malee na sodaachisa isin galtee. Weellisaa addaan qoodatanii fixani amma na fakkaata. Isin galtee weellisaa addaan qoodatanii fixaniiti weellisaan kun amma dhumate si'a weellisaa Arsii, weellisaa maalii sirba Arsii, sirba Harargee, sirba maalii jaani. Yaa jamaa keenya kun salphina wallahi namni irraa dubbachuu barbaachisa du'aatiin illee irra callisuun barbaachisu. Wama rakkas waan ijoolleen ooftu jedhanii callisuun barbaachisu. Wama kanatu deemee waa balleessa. Irraa dubbachuun gaariidha. Yeroo hunda xiyyeeffannaa kennanii du'aatiin garagaraadha. Warri as jiru kuni wanna jedhelleen du'aatiin garagaraadha. Wanna jechuun barbaachisa. Irraa dubbachuun gaariidha jedhee xiyyaati. Amma immoo xiqqoosii jedhanii baalagee addaan qoodachuudhaaf durriyyee Arsii durriyyee Harargeedhaa jedhanii. Booda ammoo deemanii intala sagaagaltuu illee addaan qoodatan sagaagaltuu Arsii, sagaagaltuu Harargee, sagaagaltuu Jimmaa, sagaagaltuu Walloodha, sagaagaltuu Shawaadha, sagaagaltuu Ebaluu jedhanii ganaa addaan qoodachuudhaaf deeman. Bifa amma jiru kana yoo itti fufan jechuu kiyya. Namni akkamitti sirbe haraama jedhee rabbiin osoo caalimni gurguddaan dubbatee akkana nu barsiisu. Namni akkamitti kun sirba Arsiiti, kun sirba Jimmaati, kun sirba Harargeeti jedhee sirba Wallooti jedhee akkamitti addaan qoodata. Siigaltee waan haraamaadha addaan qoodattu eegallaan erga sanii suuta jedhanii sagaagalummaan addaan qoodachuu jechuudha. Xiqqoo isii jedhaniiti isinii galtee sagaagalummaan Arsiin dalagduu haraamaa miti, sagaagalummaan Walloo dalagduu haraamaa miti, sagaagalummaan Harargeen dalagduu haraamaa miti, sagaagalummaan Jimma dalagduu haraamaa miti jechuuf deeman. Kun mataa gadhiisuudha yaa jamaa keenya. Nani muslimaadha kanarraa qulqullaawa. Ani waan biraa isiniin jedhu ijoolleen hordoftan namni sagalee kiyya kana dhageessan namni aakiraan keessan isin yaachisu zamana kana keessa zamana hattuun aakiraadha baay'atti. Warri aakiraa keessan hatu warri isin mirqaansee aakiraa isin harkaa saamu zamana akkas keessa jirraa jechuudha. Zamana aakiraati. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam akkijaan zamana aakiraa keessatti namni diinaa islaamummaadha diinaa ofiidha qabatee amantaa ofiidha qabatee jiraatu akka nama barbadaa harkaan qabatee jiraatuuti jiran. Itti ulfaata. Harkaa mujjaataa jechuudha. Itti ulfaata. Zamana kan isi keessa jirra isin galtee
jabaadhaati dhaabbadhaa olii gadi mimmiq hin jedhina tamaam olii gadi mimmiq hin jedhina gosummaan isin harkisin gandummaan isin harkisin islaamummaa irratti xiyyeeffannaa keessan kenna akhiraa keessan irratti xiyyeeffannaa keessan kenna salaata keessan irratti sooma keessan irratti rabbiin waan dubbate irratti quraana irratti sagawannaa kennaa jechuudha tamaam karaa kana qofaatu isin baasa jedheetii yaada namoota na dhageeffataniin jedhaani warra gandaa wal qoqoodee gandaa wal fixu kan ammoo osoo gandillee milkaa'ee fi bar gandaan qoodanii wal fixan tokko isaadha nagaan bahu bar arsiin fakkeenyaaf osoo amma arsiidha jedhee wal qabatee ganda kafaarsu taate ergasanii deebi'ee baalee diidaa jedhee wal qooda xiqqoosii jedhee ammoo akka baaleetitti illee warra dambali warra gindhiiri gara ustaaz arabii kana fa'aa asiin dallumanna achiin madda walaabu jedhee asiin baddaa kana gara baddaa kana gara roobee baalee kana jedheetti akkasii addaa wal qooda gamanallee yoo deebitan akkasumatti asiin gadabi asiin waayyu asiin uta asiin maali jedheetuma akkasuma wal qooda umri walirraa fixa jimmallee yoo dhaayite asiin kuni waan quufamu miti kun yaa jamaa waan quufamu miti wal qoodee waan fixu jimmallee yoo dhaayite kuni nuti aggaaroodha ilmaan nuti warra gummaati kun warra goomaati warra jimmaati kun ammoo maaliidha akkasuma wal qooda hararga yoo dhaayite akkasuma wal qooda kun waan quufamu miti waan wal qoodanii wal quufanii wannaa jedhe sini galtee wanni akkana jammarraan waan lafa qabatee ati naaga'e jettee geessituudha miti waan akkana irratti hin maatina biraa kutaa yaa jamaa inni lakum naasih ani aga danda'een khayri isiniif yaada waan akkana kana bira kutaa yaa ijoollee keenya islaamummaa irratti qabadhaa muslima hunda jaaladha inumaa'uu idin muslima ta'ee yoo jedhe maal oromoodha isin hundi keessan kaa ilmaan abbaa tokkooti miti yoo amaara ta'e illee jaaladha yoo tigree ta'e illee muslima taanan jaaladhu yoo faranjii ta'e illee muslima taanan jaaladhu yoo araba ta'e illee jaaladhu addunyaa kanarra saba feete haa taatu waan barbaade haa taatuuti na muslima taanaan jaaladhu isin galtee jaaladhu sirre wanna jedhiiti isin hundi keessan namni amma miidiyaa kanarratti wal fixu kun hundi isaa gandoonni amma asirratti miidiyaa kana shoror keessee akkana wanna godhu kuni muslima hundi isaa muslimu keessattuu arsii hararge jimma ijoollee makana ijoollee miidiyaa kanarratti amma walirraa dhukkee kaaftee ijibbaannee umrii wajjin dhudhumattee takkaanuu arrabsiisee takkaa maal jetti kan wajjin dhudhumatu jiru isa ganduma kanniin sadiin arsii hararge arsii jimmaadha osoo gandi kunniin sadiin gad dhaabateetiin jedhe sila gandummaa kana dhiisee hunduu miskiinuma rabbitti wal fixaatu su dhiiseetiin jedhe wanni hundi isaa nagataati jedheetiin yaada rabbiin subhaanahu wa ta'ala khayrii isiniif haa godhu yaa jamaa ijoolleen isin ganda kana tuqame ganda santu tuqame jettaniiti irratti hin bobba'ina waan haraamaa irratti hin bobba'ina waan haraamaa irratti ganda kiyya jetteen deeggarin waan khayrii irratti ganda ebaluuti jetteen dhiisin qarqaari tamaam islaamummaa dursa akka gandaatitti ammoo yoo ganda kan kee gargaaruu barbaadde waan khayrii irratti qarqaari riqicha hojjedhuuf kunoo ummanni ganna kana keessa dhumatu jira ganda kan kee jaalatta ka jimma deemiti birri walitti buusiiti riqicha wayii hojjedhu bishaan baasiif ummata dheebotaadhaaf kaarsiillee atilleen ganda kan kee jaalatta arsummaa jaalatta deemiti kunoo ummanni dhumachuu jira beelli ummata ajjeesuu jirti buqqa'u jira gara naannoo sidaama daangaa sidaamarra jiru daangaa gara sirra jiru ummanni buqqa'eetiin dheebotu jira deemiti qarqaari kanarratti namni tokkollee namni siin lolu hin jiru namni kanarra siin lolu hin jiru atilleen kaar argan jalattaa hin jaalattaami deemiti qarqaari kanarratti haraama si namni siin jedhee sitti dubbatu hin jiru ati ganda kiyya qarqaara jettee yoo kaate rahima kiyya sufadha jettee yoo kaate namni tokko namni siin lolu hin jiru haraama jedhe sini galtee namni tokko namni si afoo dhaabbatee ati maaf akkana goote maalaaf akkana goote ati jedhee namni si afoo dhaabbatu hin jiru ganda ofii jaalachuu waan khayriidhaatiin jaalatan afaaniin miti ganda kan keen jaalatin isin jettu islaamummaan laakiin ammoo ganda kan kee kii jaaladha jettee zadee goote nama hin arrabsin ganda namaatti dabartee hin arrabsin si galaa miti isaa bira dabarsitee akka waan qulqulluuf gootee kan xuraa'aa hin godhin sini galtee ati muslimni muslima bakka muslimni jirutti wal bira dhaabbadha akkas tuun ammoo taa ustaaz arab jedhan sanii wal qabateeti waa'ee gandummaatti wal qabatee muuziqaa kaluu kana amma tokko ijoolleen qaldiidha godhattee tumaani gaafa duraadha gurbaan tokko gabba'ee gariiba jedhee dubbatee jennaani gariiba jedhee dubbatee nan akka jirtuun gabbaatee baaroo banatte kharbaaxummaadha kun namni sinna dhabuudha kun sini galtee
akkamitti namni shirkii dhageeffata akkamitti nadhaqa bi'aabiyyoo jedhee ka dubbatu akkamitti shirkii dhageeffata akkamitti waan duraan dabarsan keessa dabarsanii jedhan akkamitti dhageeffata sababa morkaatiif jecha kaluu kanas sababa ajandaan tokko ka'eetiif jecha sirbi arsiidhaa halaalii ka jedhu tokko faa argeetiin ture subhaanallah akkamitti arsii ta'ee fi yoo sirbeetiin jedhe akkamitti halaal ta'a araba yoo ta'e maqaa rabbii dha'ee yoo sirbe akkamitti halaal ta'a hunduu haraami waan irraa fagaachuun barbaachisu ka arsii faarseelleen irraa fagaachuu barbaachisa ka harargeelleen hundi isaatu nuti ammoo gaafni dubbachuu jalqabne gaafa akka gariin ammoo gowwaan gariin dhufeeti maal nun jedha gaafa sirbi arsii ba'e qofa arsii irra jibba qabdan anuu arsiidha akkamitti arsii obsaadhaadhaaf arsiidha akkamitti arsii jibba arsii fi sirbi garagara arsii jechuun gosa kabajamaadha biyya keessatti jira gosa manguddoo qabu waa hunda qabda alhamdulillah keessa dhalan akkami jibbina isaa laakiin ammoo dhufeetiin gaafa arsii qofa dubbattanii jedha gaafa arsii akkami nuti arsiidhaami isa nu gosaan arsiidhaami ustaadaraaf akkasii anillee akkasii laakiin ta'eef yoo an arsii ta'e sirbi arsii faarseetiin jedhe halaal ta'a halaal hin ta'u obbo sini galtee halaal hin ta'u arsii faarsee maal faarsee halaal hin ta'u haraamuma inni gatiin isaadha haraamu weellisaa weelluu sirba waan barbaade haa dubbatuuti gaafa asin dura yaa jamaa akkati dubbannullee dhabne isin galtee gaafa asin dura mucaan farhaan jedhamu tokko ka dhufee as riyaadittiin sirba jedhu san gaafa sanillee abumaazii wajjin teenyeetiin gaafa haasofnu harargee waan ta'eef irra dubbattanii nuun jedhe akkuma taanu dhabne طيب والبرا سربتان هند كيسان ولي قمني را دبنا سنو والبرا سربتان كم سنغول غافا مچان فرحان جرم سن رياضين دو فنو تغاف را دبنو هررغه وانته جبتان نتي هررغه نو جبتان يا جماعه نتي حواسه كينيا كم تجبنا ربي كيسن سداتني سا نمني حواسه كيسا دلته كم سير كم جبسا حواسه كبجما كيسا دلته ولرا نياتي تندو akkamitti jibba nuti maal jibba nam tokkoon qabnu akka nama da'waa godhutti hagaan beekutti akkamitti hawaasa ofiidha namni jibba akkamitti hawaasa ofiidha namni jibba yaada kana keessa yaada fokkataa kana keessa baha gandaa waliin qoodina muslimootaan jechuu jiraan warra islaamummaan laa ilaaha illallah walitti nu qabduun jechuu jira inni kun ammoo akka ta'an akka barbaade ta'uu danda'a sinii galtee akka barbaade ta'uu danda'a laakiin muslimtoonni ammoo ijoollee muslimaadha islaamummaadha wal qabadha dhaamsi kiyya guddaan isuma kana kanuma irratti geeffadha ustaaz arab dhaamsa jiddumaan dhaabinaan jettanii jennaan jedhaani wassalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wanni kun fitnaa warra kana duraa halaake hedduu namni gorsa irraa fudhate addunyaarraa biyyi irra gosaan wal qooduun beekamtu Somaalee ta'uu namni marri beekanatti fakkaata abtirkii waan jedhamtu jira Somaalee keessatti abtirkii jechuun fakkeenyaaf yoo muuziraama Somaalee ta'e maqaa isaa abbarraa akaakayyurraa oofee balbalaan gosaan oofee haga diriif daarootitti galchuu qaba yoo hin beekin akka diqaalatti ilaalama yookaan ammoo akka jechuun saba biraa akka Somaalee himatetti ilaalama dirqama nam tokko yoo Somaalee ta'e abtirkii kana baruu qaba yoo hin beekin ammoo akka diqaalatti ilaalan silaa Somaaleen biyya muslimaati xiqqaa guddaan warra quraana qaree haffazee deemu yoo ilaalan parsantii 100 keessaa 99 ol ummata muslimaati ummata kana duuba namni tokko yoo gosa biraatirraa dhufee jechuun gosa fakkeenyaaf da hawiyyaa keessaa gosti takka yoo dhufkeenyaaf namni tokko gosa hawiyyaa keessaa ka balbala wahii muralee ta'uu danda'a yookaan ammoo majjarteen ta'uu danda'a wama fedhe yoo haa ta'uuti gosti takka yoo bakka wahii dhaqee waa hate haqa namaa yoo hate qabeenya namaa kijibaa naa nyaatu lubbuu namaatu haa balleessu yoo waan akkanaa godhe achi yoo baqate ganda isaatiif baqata warri kuunillee warri isa reebulle yoo dhufe kuno waan eebalu ta'eef na ajjeesuu barbaadani waan eebalu ta'eef akkana godhuu barbaadani na dhaqqabaa jedha nama kana maaliif barbaadame jedhanii duuba isaa qoratuun hin jiru sababaa warri kun nama kana yookaan qabuu dhufeef jecha warri kuunillee itti gayyaa jechuudha balaa akkanaa kana duuba Somaalee nama gosaa wal ajjeessuun wal adhuun waa meeqa godhuun fitnaan kun deemee Somaaliyaa guutuu akkasiin jiru guutuu mootummaan arganne godhe carraa kana fayyadamee warri argagixisii jedhanii shoror keessa jedhanii warri maalii jedhanii hunduu carraa kana fayyadame jechuudha sababa kanaatiin kunoo tun Somaliland taate tun Puntland taate tun maalii taate biyyi isaalleen akkasi ciramtee dhumte ummanni isaanii baqataa ta'e addunyaarra faca'e
warra waggaa 30 dura sila Ameerikaaf biyyoota garaagaraa deebi'e ka kun pheenxee ta'e jedha amma chaanala Jarmanii kana keessa chaanala jira kana waa galgala